Akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin akka qabu jira. Finfinnee Maltiimiidiyaan sagantaa isaa har'aa kanaan dhimma siyaasa Itoophiyaa akkasumas rakkoo siyaas dinagdee fi hawaasummaa Oromiyaa keessa jiran irratti dabalataanis dhimma marii biyyoolessaa ilaalchisee qabxii tokko tokko kaasuudhaan marii taasisuuf keessummaa qabadheen dhiyaatee jira. Keessummaan keenya har'aa jaarmiyaa siyaasaa KFO keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuu kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuuti. Obbo Mulaatu. Abeet. Keessummaa keenya taatanii dhiyaachuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaan isin galateeffadha. Anis galatoomaan jedhanu yaadattanii dhuftanii gaaffii nuu gochuudhaaf yaaddanii waan dhuftaniif baga nagaan dhuftan fayyaa ta'aa jedha. Yeroo ammaan kana hayyoonni qabsaa'onni gameeyyii dhimma Oromoo irratti keessattuu miidiyaa Oromootti dhiyaatanii yaada isaanii kennuudhaaf fedha dhabeessa yoggaa isaan ta'anittidha. Isin eeyyamoo taatanii Finfinnee Maltiimiidiyaa wajjin turtii taasisuuf kan isin eeyyamtanii. Kanaaf galatti isiniif dhiyeessu guddaadha. Itoophiyaan biyyoota federaalizimii hordofan keessaa tokko ta'uun ishee ni himama. Mee federaalizimii yoggaa jennu maali mee? Fayyaa ta'e gaaffii gaariidha. Uummati keenya gadi fageessee baruun kan isa gubbaa jiru maaliif federaalizimiitti dhufne warri umuriin deemanii kanaan dura sirna isa durii beekanii fi isa ammaa sirna dargii warri beekan maaliif gara kanaatti dhufuu dandeenye isa jedhu gargar baasanii walii baasanii sabi keenya uummati keenya baruun hin barbaachisaa gaaffii gaariidha jechuu kooti. Kanaafi bara 1955tti Eertiraan Itoophiyaatti dabalamtee turte federeeshiniidhaan. Yuunaayitid Neeshiniidhaati gara Itoophiyaa jalatti bultuu jedhanii inni mataa isaa kan danda'e seenaa guddaa qaba. Isa keessan gallu garuu yeroo sana jalqabee yommuu Eertiraan Itoophiyaatti makattee jettu akkuma jirutti warra xaqlaa gizaat jedhamanii waaman kan akka Ilubaaboor, Kafaa, Jimmaa, Wallaggaa, Harar jedhanii 14ffaa taateeti Eertiraan. Kana booddee enlightenmentii qabu warra Eertiraadhaa waa'ee konfedereeshinii fi waa'ee federeeshinii waa'ee federaalizimii kana nurra iji isaanii banaadha maaliifi Yuunaayitid Neeshinii keessattis waan intinaa ta'anii of danda'anii karaa adda addaadhaa Ingilizoota wajjinis outleetiis waan qabaniifi waa'ee federaalizimii kana hin beeku. Federalizimiin ofiin obbushuu, sirna ofiin obbushuu, sirna waan ofiitiin murteeffatanii jiraachuu, hiree ofii isa akkasii kana nu caalaa xinnoo bal'ina qabu. Kanaaf yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa dhufanii yommuu baranii jedhanii sochiin bartootaadha yommuu sana keessa yuunivarsiitii keessatti ka'e. Ka'ee yommuu ture sochiin adda addaa waa'een karaa mirgi saba keenyaadhaa dhiibamuun mirgi qotee bulaadhaa dhiibamuun Baalee irratti ka'uun kan akka Taaddasee Birruufaa kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuufaa iddoo adda addaatti wanta hojjetamaa jiru seeruma garboonfataan Minilik inni kun baay'isee rakkina uumee waan jiruuf bartooti kun immoo sirna kana sirna qotee bulaa kana waan beekaniif sirna Haayile Sillaasee keessatti fincila guddaatu ture. Afaan isaatiin, aadaa isaatiin, ofii isaatiin, hiree ofii isaatiin murteeffachuu waan hin dandeenye waanta ta'eef gara raaqadhaa qabee hamma goodaatti mootootii jiran kun hundumtuu saba kana garboonfatanii waan jiranii fi kun fincila guddaatu ture. Kana keessatti Eertiraan yommuu dhuftee nutti dabalamtu, konfedereeshinii taatee yommuu dhuftee nutti dabalamtu, federeetii taatee yommuu dhuftee nutti dabalamtu maaltu ka'ee nuyi akka kanaatti hin bullu jedhanii fincila kaasanii fincila erga kaasanii booddee utuma jedhanii egaa kun waan baay'ee qabaa dargiin waan Haayile Sillaaseedhaa hin kufee sirna Haayile Sillaasee inni lafarratti hundaa'ee sirni burjaa Fuuldoo burjaadhaa yommuu kufee jedhu dargiitu iddoo fudhate. Dargiin yommuu iddoo fudhate gaaffii lamatu ture. Gaaffii lamaan kun waa'ee lafaati.
tokko waa'ee lafaati, tokko waa'ee eenyummaati. Isa beer beeresab guddaay. Imma yommuu beer beeresabiin kun ka'u mirgi sabaaf sablammiidhaa hin eegamne inni jedhuu fi inni waa'ee lafaadhaa dargi nama tokko lafa warra abbaa lafaa harkaa baasuu danda'e garuu amma dhumaatti rakkina kana hin hiikne yaaleera. Isa garuu waa'ee hiree ofii murteeffachuu karaa eenyummaarraan kan ka'e sirna walii wajjiniin bulan kana kan ka'e isa kana sirriitti keessaatii baasuu hin dandeenye. Akkuma Haayile Sillaaseen jalqabetti gararraadhaa hamma goodaatti kan ta'utu ture. Walumatti qabamanii waa'ee afaanii, waa'ee aadaa, sirna ittiin bulan, waa'ee hiree ofii murteeffachuu inni jedhu inni gaaffiin Oromoon amma kaasaa jiru kun yommuu sana keessa jalqabame. Kanaatiif hamma 1983tti waa'een kanaadhaa rakkina guddaatu ture. Dargiin soolvi gochuu hin dandeenye rakkinni kun yoomii har'a waggaa 150 ta'eera. Tewoodiroosii jalqabee Tewoodiroos aadaa sirna aadaa gubbaatti sirna tokkummaa gubbaatti nuyi aadaan keenya tokkummaa afaan keenya tokko aadaan keenya tokko biyyi keenya tokko faajiin keenyas tokko nuyi hundumaa tokko kan jedhu garuu namooti garaagarummaa qabu. Garaagarummaa kana keessatti immoo eenyummaa isaanii waan isaanii hin barbaadu. Kuni Minilikitti wantinaa irratti jalqabee Tewoodiroos irratti jalqabee Yohaannisitti dhaqee Yohaannisis kana soolvii hin goone Minilikittis dhufee Minilik immoo dura egaa Abisiiniyaa ture gadi bu'anii immoo amma egaa inni waggaa 3,000 waggaa 100 inni jedhan seenaan kuni amma yommuu sana Minilikii kan jalqabee hamma ammaatti warri Itoophiyaatti hin dabalamne yommuu sana Abisiiniyaa warra jedhaman warra gararraatii warri booddee kun yommuu itti dabalamanii jedhan kibbi kun hundumtuu yommuu itti dabalamu kibbaa fi Oromiyaan hundumtuu yommuu itti dabalamu Itoophiyaa isheen jedhamte kun argamte. Kanaaf yeroo sanaa qabee acuuccaan jiru kun hundumtuu soolvii hin taane. Kanaaf sirni kun yeroodhaan jalqabee waggaa 150 irra tureera. Isa kanatti amma ammaatti deemaa jira. Yoom dhaabbatee hin dhaabbatin jira ammayyuu. Sirni kun yommuu itti dhufee jedhu egaa dhaabbatin jira yeroo jettanii Itoophiyaan amma yeroo sana sirna sabdaneessummaa ammatu hin turre. Ammaan kana garuu heerri mootummaa biyyattiis caaseffamni sirnaa jirus sirna sabdaneessummaa sana kan kabajudha. Sirna federaalizimii hordofaa jirti. Isayyuu federaalizimii sabummaa irratti hundaa'ee hordofaa jirti Itoophiyaan jedhama. Isin immoo gaaffiin uummataa ammayyuu hin deebinee jechaa jirtu. Akkan itti dhufeensitti immoo barbaadeessi jalaan dheeresseen egaa namni tokko yommuu haasa'u haasaa lafarraa harkisaa argitee akka namaan galletti taataa hin beeku. Kanaatiif yommuu 83tti yommuu dhufame amma maal sitti fakkaataa hammi jiru hundumtuu Eertiraan yommuu isheen bilisa argattee biyya taatee baatu yeroo sana keessa bilisummaa irratti kan qabsaanii ka'an jiru. Kan akka ABO jira, TPLF jira, kan akka Sidaamaa jira, kan akka Walaayittaa jira. Baay'eetu argame. Isaan kun Eertiraan ergii fottotte bilisa ergii argatte nus hin argannaa akkoo kana taanaa kan jedhu yaadi dhufee keessatti garuu yoo fottonnee jiraanne sirna walitti nu qabee nu jiraachisuu danda'u tokkummaa keenya eegee isa gubbaadhaa gadi ta'u utuu hin ta'inii sirna asii ol ijaaramuu dhaabbannaa jedhan. Sirni federaalizimiidhaa sirna uummati goda jiran jireenya isaanii hiree ofii isaanii ofii murteeffatanii nama ofii isaanii barbaadan ofii isaanii kaa'atanii ofuma isaatiin ofii isaaniin sirna ittiin wal bushan inni kun jiraachuutu isa gubbaa jira kan jedhu irratti. Attam goonee biyya kana keessatti biyya ishee Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti sabaaf sablammiin tokko ta'ee biyya kana keessatti anis nama Itoophiyaawidha an nama Itoophiyaati jedhee jiraatu walqixxummaa irratti hundaa'ee afaansaa aadaasaa hundumtuu kabajamee fi eenyummaan isaa beekamee jiraatu kan uumnaa jedhama. Kan sirnaan uumuu danda'u walitti nu qabuu danda'u immoo sirna federaalizimiiti. Sirni federaalizimii immoo waa lama qaba. Tokko Ingiliffaan kan faranjoota haasa'anii
coming together and holding together kan jedhamu jiru. Coming together warri jedhamanii warra biyya qabatanii waan qabatanii warra walitti dhufanidha. Holding together warri jedhanii waan aadaa adda addaa warra qaban. Warra afaan adda addaa qaban. Warra qolqabbii adda addaa qaban. Isaan kun qolqabbii isaanii hundumaas walitti kabajamee kan walitti qabee waliin isaan qabee biyya godhee jiraatu. Holding kan jedhamu walitti qabanii. Kanaan akka jiraannuu fi Itoophiyaan immoo gamma inni amma ilaallu kuni kililli inni jennu kuni uumamumaan Oromoon lafa inni qabate jira. Amaarri lafa inni qabate jira. Tigreen lafa inni qabate jira. Akka jirutti kibbis iddoo inni qabate jira. Iddoon kuni afaan isaanii aadaa isaanii hundumaa qolqabbii qaban hundumaa qabatanii iddoo sana jiru. Kanaaf ofii isaaniitiin obbushuu hin danda'u jedhamee yeroo sana keessatti naannoon sagal uumame mootummaa naannoo sagalii uumne. Sirna federaalizimii waan hin keenya constitutional law keenya heerri keenya heerri biyyattiidha. Sirna federaalizimii gubbaatti waan ta'e uumame. Amma rakkinni keenya sirna federaalizimii hin labsine malee sirna federaalizimiitti bulle jenne malee isatti hin bulle. Isatu hojiirra oolle. Gaafa jalqabnee isa ganama manaa kaane hojjechuu hin dandeenye. Maali? Sabi kun goodaadhaa jalqabee achi ol of bushuu fakkeenyaaf yoon sii fudhadhee ammati naannoo ati jirtu keessatti namati filtetu namati keessatu jireessi bushaa miti. Nama tokkotu sii kaa'ee isatu si busha. Isa miti amma kan Oromoon barbaadu kan sabi kun amma barbaadu. Sirni federaalizimii yeroo hundumaa akkatti federaalizimii jedhamee miti. Dimookiraasii jiraachuun isa gubbaadha. Dimookiraasii jiraatu kana keessattiti amma yommuu tidhattee fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni baay'een hin haasa'u paartiin biyyaan keessatti hin baay'ate maal paartiin amma nagaa Oromoon paartii amma namaa qabaataa paartiin gabaadha. Paartiin gabaadha siin jechuun koo maali? Ati proogiraamii mataa keetii hin qabaatta. Sirna kapitaalizimii, sirna federaalizimii, sirna waanidhaa adeemsuudhaaf biyyaana keessatti ikonoomii isaa waa sadii irratti kan uumame. Siyaasa, dinagdee, hawaasa. Poolisiitti irratti qabdu, imaammataatti irratti qabdu, imaammata kee irratti dhiyeessita. Imaammati barsiisaa maali? Imaammati waan keetii maali jettee isa kana fudhattee sabatti dhiyaattee akkamittiin akka bulchitu saba kana paartiin jiran kun kanaanan bulchuu barbaada yommuu jedhu gabaa kanatti dhiyaatta. Gabaa kana keessattiti akkuma nama surree shamizii kootii gabaatti geeffatee ati sin geessitaa anis nan geessaa hundumtuun geessaa olii gadi dha'ee inni bitu ilaalee sukkuumee maaloo godhee yoo barbaadeen bitaa yoo dhiiseen isaa yookaan achimmoo surreen kee likki biti kun asitti hin bal'ate kun asitti hin dhiphate kun asitti akkas ta'ee jedhe kometti godhees dhiise deemu. Akka kanaati. Biyya kana keessa dimookiraasiin jiraate ati gadi buute saba kana nan busha yommuu jettu sabi kun gadhiifamee isa xirnafaadhaan humnaan qawweetti qabanii irra dhaabbatanii ka'ee gadi bayyadanii utuu hin ta'in baree waa'ee dimookiraasii ba'ee mirga isaa beekee nama isa iddoo bu'uu danda'u yommuu filatudha. Yoon fakkeenyaaf biyyi qaroo mana paartii lama qabu waannaa yoo Ameerikaa yoo dhaqxee gaafatte warra dimookiraatikii fi warra riipubilikaaniitu jira. Paartiin dhibee miti. Garuu gadi ba'anii yoo dhangabaa filannoo keessatti argamuu hin danda'an namni fudhannaa hin fudhatu isaanii jechuun kan dhimma baasuu hin dandeessanidha. Kanaaf hin baay'ate biyya kana keessatti waan fudhattee nama baataa atis hin baataa anis nan ba'a nama lakkoofsa isaa murtaa'e amma koo godhaniitti farramsiifattee dhattee ani paartiidhaa itti taa'us hin dandeessa. Garuu piroogiraamiitti qabdu saba kanaaf hin ta'a sabi kun si harkaa fudhataa itti buluu barbaadaa isa jedhanidha. Fakkeenyaaf abaawoon ansaa qabaa kafaawwan kansaa qaba sabatti dhiyaatu sabatu isaan hin madaala ati nu bushuu hin dandeessu yoo hidhanaan fakkeenyaaf banaan bakka buusan iddoo sanatti ani kunoo filannoodhaaf nufi akkas ati maali jedha sobduu ta'uu hin danda'a hattuu ta'uu hin danda'a waliin dhooftuu ta'uu hin danda'a isa kana gargar baasee ilaalee namni kaata sirna kanatu gadi hin buune sirna federaalizimii keessatti biyya kana keessatti kanaaf 87 yommuu seerri kun ba'u maaltu ta'e
Ihaadigtu adda waa'ee turufe. Adda waa'een immoo maal godhee sirni dur sirna isaa gubbaadhaa hamma tokkotti gara deemu sirna tokkummaa aadaa isa durii isuma kanatu dhufe maqaabtiitii federaalizimii taane maqaa qaadaafiitii waan hin keenya seerri keenya biyya kanaadhaa konstitushinal loon keenya isa ilaalu malee hojiirra hin oolle. Kun gadi bu'ee hojiirra hin oolle. Amma kanaatiif namni baay'een maal jedhu ka'anii sirni kuni sirna sanyii irratti hundaa'e, sirna eenyummaa irratti hundaa'e, sirna waliree, sirna wal qooduu, sirna kan tokkummaa hin finne. Kanaatiif baduutu isa gubbaa jiraa. Kana keessaatii sabi tokko jiru. Sabi kun yeroo sana keessatti yommuu kun dhufee yommuu hiree maannaa biyya kana keessatti heerri kun yommuu dhaabatte sirni federaalizimii kun yommuu dhaabbate nu keessatti qooda hin qabnu. Qooda karaa naannootiin karaa eenyummaatiin achi gubbaatti taa'ee biti. Sirni kun yommuu sana akka jirutti hin dhufee sabatti bahee ani yommuu sana keessatti mari'annee fudhanneerra. Haa ta'uyyuu malee har'a waggaa 25-27 akkaabii ta'eera seerri kun hojiirra oolee haa oolu jedhame. Garuu seera kanatti hojiirra ooluu dadhabee hamma yoonaatti badiisni amma dhufaa jiru, badiisni nuyi amma irra jiru, lolli nuyi amma irra jiru sirna kanatu hojiirra ooluu dadhabe. Amma jette gaaffii kee deebisuudhaaf mootummaan yeroo hundumaadhaa Oromoon mirga isaa beekeera. Nama isaanii nama isaatu isattis niin dhufa. Kanaafi isa duraa yaadi inni lammaffaan kaasu jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hedduu jiru. Kaafaa dabalatee hundi keessa rakkoo uummata Oromoo kanaa hin haasoftu. Jaarmiyaaleen siyaasaa kun yaada garaagaraa qabdan gaafa walitti dhuftan immoo ejjennoo dhuunfaa qabattaniiti. Yeroo garaagaraatti walitti dhuftu walii galuu dadhabdu. Walii galtee dhabuun jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo rakkoo uummanni Oromoo har'aan kana keessa jiruuf sababaa jedhu. Isin kan irratti maal jettu? Kun sababan ta'uudha. Yaada adda addaa qabaachuu yaada kee qabaattaa yaada kun qabaadhaa. Kan murteessu kanaafi aniifati kaanee qawweedhaan meeshaa lolaan wal balleessuudhaan wal irratti ka'uudhaan olola wal irratti gochuudhaan miti walitti fiduu. Anaaf seenii jaarbiyaa kana kan walitti fiduu danda'u kan kaasuus danda'u kan baasuus danda'u saba. Yaada keessa qabdu fiddee sabatti dhiyeessite. Isa silaate egaa kanaan amma sitti gabaa siyaasaatiin irratti argamtu. Gabaa siyaasaa sana gubbaatti sabi kun dambi gadhiifamee ati maalii siin jechuu danda'utu isa gubbaa jira. Likkee sirrii miti ati innati qabatte kun nun baasu yaadi isaa nun baasu. Yommuu namni si harkatti dhannaa dhabu yaadi kee kun kufaa ta'a. Yaadi kee ergi kufaa ta'e ati lammaffii gabaa keessa dhaabbattu. Gabaa sana nattu. Sabatu keessaa si baasa. Malee aniifati kaanee yaadi kee saba kanaaf hin ta'u yaadi kee saba kana lafa sabi kun barbaade mirga saba kanaa hin eessisu iddoo kanaan hin ga'u jennee yaadaan karaa adda addaan humnaan walirratti ba'uudhaan maqaa wal balleessuudhaan wanti hojjetamu hin jiru. Kanaatiifi amma jaarmiyaa adda addaatu jira. Fakkeenyaaf badhaadhinni jira, kaafaawwan jira, abaawoon jira. Yeroo ammaa kana keessa kanatu jira gabaa kana gabaa Oromoo keessa gara biraan jiraachuu hin danda'u. Amma yeroodhaaf kun jiru isaan yaada adda addaa qabu. Yaada isaanii kana gabaa Oromoo irratti dhiyeeffatu. Sirna federaalizimii dura irratti ergi wal amalanii booddee ergi dimookiraasiin jiraate booddee kana gadi bu'anii waliin sabi kun nagaa ta'ee fayyaa ta'ee yommuu dhattan fakkeenyaaf iddoo ani kunoo kanaan adeemsuu barbaadaa jettee saba walitti qabdee sabatti dubbatta. Saba barsiifatta kana yaadi koo akkasiidhaa jette nagaadhaan si bira taa'ee yommuu si ceepha'us yommuu si harkaa fudhachuu didus sabi kun
hammataa isaatiitii han barbaade fudhata. Kanaaf kanatti amanuun si gubbaa jira. Yoo gadi buunee sabatti amanuudhaa baanne waan sabi jedhu fudhachuudhaa baannaan gatiin qabu. Tole akka biyyoolessaatti gaaffileen Oromoon barootaaf gaafachaa ture keessaa tokko gaaffii abbaa biyyummaatii. Inni lammaffaa aadaan koo afaan duudhaalee hin qabu biyyattii keessatti naa mul'anne. Inni sadaffaa immoo dhimma dinagdee waliin itti fayyadama dinagdee waliin wal qabateeti kan inni kaasaa ture kanneen jedhan jiru. Kanaaf Oromoon gaaffii kana kaasaanaan yeroo ammaa kanatti hooggansa yookaan paartii biyya bulchuu kana kan hoogganu Oromoo keessaa nama baay'eedha Dr. Abiy. Dhimma aadaa fi turizimii irra kan jiru obbo Qajeelaati. Dhimmi dinagdee immoo karaa mootummaa naannoo deebi'uufii qaba. Kanaaf gaaffiin Oromoo deebi'eera kanneen jedhan jiru. No, gaaffiin Oromoo deebine jechuun immoo kan qabsoo karaa nagaas qabsoo hidhannoos geggeessan jaarmiyaaleen Oromoo jiru. Fakkeenyaaf KFO'n qabsoo karaa nagaa geggeessina kanneen jedhan keessadha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo yeroo ammaatti gaaffiin Oromoo kan hin deebi'u hidhannootiin kan jedhuun bifa sanaan socho'aa jira. Akka keessanitti gaaffiin uummata Oromoo ammaan kana deebi'eera. Fayyaa ta'e gaaffii gaariidha kun iddoo lamatti jira. Oromoon kunoo biyya kana bulchaa jira. Maali muudannoo keessattis namoota tamma maqaa dhoofte kun hundumtuu sirna biyya kana keessatti jiru kanaatii fi Oromoon gaaffiin isaa deebi'eera. Kanaan maal barbaachisaa? Inni kaan immoo qawwee kaasee jira. Inni kaan immoo kun karaa nagaadhaa gaaffiin Oromoodhaan deebi'e. Gaaffiin Oromoodhaan deebine ammatti. Sirna federaalizimiitu labsamee seera isaatu jira hojiirra hin oolle. Kun hojiirra waan hin oolleef hamma ammaatti rakkataa jira. Waa'ee Oromoon mootummaa qabateen sirna mootummaa biyya kanaa keessatti yoo gadi teenyee ilaallee Haayile Sillaaseen Oromoodha. Tafarii Mokonnin Walde Mikaa'el Guddisaati. Gaala Oromooti. Isaan irraa deebi'ee yommuu sana keessas Oromoon qabsaa'aa ture. Baaleetti ka'aniiru. Yommuu sana Jeneraal Taaddasee Birruu fa'aa ka'aniiru. Isaan duras qabsoo adda addaatu godhamaa ture. Oromoon qabsaa'aa ture. Haayile Sillaaseen nama keenyaa Oromoodhaa jedhanii miti. Mirga Oromoof Oromoon sarbameera. Mirgi isaa dhiibameera. Dhiibbaa mirgaaf kan ka'e qabsaa'aa ture. Oromoo tachi gubbaa jira jedhee miti. Hamma ammaatti keessaa baafnee kan nuyi baruu dadhabne abaluutu achi taa'ee abaluutu akkasii gaaffiin sabaa deebi'ee inni jedhan. Gaaffiin sabaa deebi'eera inni jedhanii gaaffiin sabaa hin deebine. Sabii gaaffiin Oromoodhaa Oromoon achi gubbaa waan taa'eef gaaffiin isaa deebi'a miti. Gaaffiin Oromoodhaa gaaffii mirgaa, gaaffii eenyummaa, gaaffii ofiin obbushuu, gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuuti. Gaaffiin Oromoodhaa. Gaaffiin Oromoodhaa qabeenya isaatti itti jiraachuu, qabeenya isaatti abbaa ta'uu, naannoo isaatti ofii isaatiin bulchuu kana danda'u isa gubbaa. Malee namni gara biraan naqee warra gara biraa Jimmaa bara naqatee achumaanii warra kaanii wajjiniin Oromoo sarbaa Oromoo dhiibbaa isa Oromoon barbaadu ala ta'ee Oromoo bakka bu'ee achi jira maqaadhaaf yoo jedhanii gatiin qabu. Oromoon isaan fudhatu. Inni maqabsaa darbe. Maaliif Mangistuu Hayilamaariyaam dhala Oromooti? Gama furii kana manni isaanii. Mangistuu Hayilamaariyaam Waldee Ayyaanaati. Furiidha. Oromoodhaa namichi kun baakgiraawundiin isaa kanaatii fi Oromoon iddoo qabateera. Oromoon mo'aa jira jedhee miti. Pirezidaantii nuu ta'eera jedhee miti. Qabsoon immoo sanatti fufaa. Kennee jira, hacuuccaan jira. Mirgi saba waan ta'aa jira. Oromoon hireessaa. Ofii isaanii murteeffannee kanaaf qabsoon itti fufa. Ammas immoo Adawaan yommuu dhufee jedhee Oromoo keessatti qooda fudhateera. Jeneraalonni Oromoo turaniiru. Yommuu Mangistuu Hayilamaariyaam yommuu ture Xaqilaay Ministeerii kan turan obbo Tasfaayee Dinqaati. Ijoollee eessaati? Addanaa ijoollee Ambooti. Kanaaf gaaffiin Oromoodhaa Oromoo muudameera. Gaaffiin Oromoo deebi'eera inni jedhu sirrii miti. Oromoon ammayyuu abbaa biyyummaa barbaada. Fakkeenyaaf Finfinnee handhuura Oromoo warri Finfinnee bushaan Oromiyaa bushaan addana keessa taa'anii hankee miti ittiin jedhamaa jiraadha. Finfinnee keessa mirga hin qabu Oromoon ittiin jechaa. Baanii habadanii jedhanii ka'anii hiriira kan ba'an jiru.
garaa isaanii dhiibanii utuu namni waa tokko ittiin dubbatin har'a Oromoon dhiibamaa jira. Lafa isaarraa fudhatanii gurguramaa jira. Yeroo kana yeroo baay'ee kan irratti mirga isaatii Oromoon ka'ee falmaa jira. Ammas iddoon gini. Gaaffiin Oromoodhaa hin deebine. Itoophiyaa dimokiraatoof ijaaruudhaan gaaffiin Oromoo achi keessatti deebi'a jedheeti miti kan kaafa'uun socho'u. Sirni federaalizimiidhaa dimokiraata ta'uun isa gubbaa jira kan jiru. Kanaafi erga muummeen ministeeraa kun aangootti dhufanii almost gara waggaa 4 keessa jiru. Gaaffiin Oromoo hagammaatti erga hin deebineeti qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kan akkamittiin ilaaltu?